manni barumsaa madda beekumsaati. Barsiisaan immoo abbaa beekumsaati. Barsiisonni kutaalee naannoo Oromiyaa garagaraa keessa argaman bakka itti gaafataman paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa argamanitti dhimmoota baruu barsiisuu jiruu fi jireenya barsiisotaa fi akka biyyattis jiran irratti mari'atan. Nuti barsiisonni nuti hayyonni biyya yookaan daa'ima nutti ka jirtu amaanaa nutti kenname san galmaan ga'uudhaaf boodatti kan hin deebineef amaanaa keenya sirriitti geggeessuudhaaf hawaasa otoo hin baratin nu barsiise sana maalummaa mootummaa keenya imala badhaadhinaa mirkeessuudhaaf bira dhaabbannee akka geggeessinu jecha amaanaa koo dabarsaa. Egaa akkuma shaggar magaalaa goone keessa daawwannee haga umrii kiyyaa haga irraa keessatti akkan ani gammadeen beenen isinitti gammachuun ani kaleessa argadheeraa jechuudha. Akkuma shaggar magaalaa gootanii nu garsiiftan kanatti gama qulqullina barnootaatiinis irratti hojjetu.